Turkiraa kan isinii dabarsaa jirru gabaasa addaatiin hayyoonni fi hooggantoonni Oromoo mana hidhaa Qaalitti jiran yeroo ammaa kana lagannaa nyaataa irra jiraachuun abukaatoon hidhamtoota Oromoo obbo Kadir Bulloo OMN'tti himanii jiru. Akkasumas Koloneel Gammachuu Ayyaanaa yeroo ammaa kana mana hidhaa bakka nageenya isaatiif hedduu yaaddessaa ta'e keessatti jiraachuutu baramee jira. Gama biraatiin namoonni halluu yookaan wayyaa keelloo uffatanii mana murtiitti dhiyaatan jechuudhaan kan hidhamanii turan namoonni 48 yeroo ammaa kana mana hidhaa naannoo Baalchaa jedhamu keessatti akka argamanidha. Abukaatoo Kadir Bulloo kan jedhani. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya Abukaatoo Kadir Bulloo bakka mana hidhaa namoonni 48 halluu keelloo uffatan jechuudhaan hidhamanii jiranitti qaaman dhaqanii dubbisanii jiru. Akkasumas dhimma lagannaa nyaataa hayyoota fi hooggantoota Oromoo mana hidhaa Qaalitti keessatti yeroo ammaa kana lagannaa nyaataa irra jiran sababeeffachuun turtii gabaabaa obbo Kadir Bulloo wajjin taasifnee jirra. Akka itti aanutti isinii dhiyeessina. Egaan haga xumura qophii keenyatti nu waliin tura isiniin jenna. Antasfaayee Aminatee akkasumas ogeessi teeknikaa Mahadee Juneedii Alii waliin ta'uudhaan kan isin biraan geenyu ta'a. Kallattiidhumaan gara turtii gabaabaa abukaatoo hidhamtoota Oromoo obbo Kadir Bullootti isin dabarsina. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u isiniin jenna. Mee hidhamtoonni siyaasaa Oromoo Jawaar fa'aan kan Qaalittiitti argaman guyyaa har'aa lagannaa nyaatarra jiru waan jedhu dhageenyee jirra. Akkasumas haalli nageenya Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fa'aas hedduu yaaddessaa ta'uudha kan dhageenyee jirru. Maaltu deemaa jira? Maal quba qabdu isin obbo Kadir? Egaa ani akka namaatitti jecha dhagaa baay'ina hojii irraa akka ka'een isaan qaamaan arguu hin dandeenye. Haa ta'u malee obboleessa Hamzaa arginee ture. Isa sa'a 8 gara sa'a 8titti wal agarree yoo jedhu lakkii hadha midhaan nurraa fuudhuu didanii nu deebisanii maali jennaani jarri lagannaa nyaataarra jiranii naan jedhe. Maali jennaan tokkoffaa haala kaleessa galee uumame san irratti suni maali? Tokkoffaa namni uffata uffateetiin nu deeggaruu dhufe uffata maalii fi uffata boora uffatanii yookaan keelloo uffatanii dhiyaatan jechuudhaan osoo waa takka namni kunniin yakka takka uumne hiriira galanii akkuma namni tokko kaloo mana murtii seenuuf hiriira qabatanii oduu jiran jara kana poolisiin tumuudhaan kan rakkoo irratti uuman waan ta'eef kan biraa immoo nama Oromoo ta'an ID isaanii ilaalaa Oromoo ta'uu isaa addaan baasuudhaan ari'aniitti kan hidhaa galche waan ta'eef sababa kanaaf kan jedhu tokko. Kan biraa immoo lammaffaa kan dhagahame maali akka sababaatti kakaasan Koloneel Gammachuu Ayyaanaa konteenara keessatti hidhanii haala jireenya namaatiif hin taane erga turaniin booda amma baasanii haala lubbuu isaa rakkoo keessa galchuu danda'u. Keessattuu warra yakka dalagamaniiti yakka ajjeechaa namaatiif kana kan fakkaatuun murtaa'eetti ta'an keessatti isaan keessatti darbanii achi jira. Kanaafuu kana kun jechuun nama hooggantoota uummata Oromoo fuudhaniiti nafseen isaanii ofiin ajjii akka nama itti gaafataman ittiin dhagaamneen responsible warra ta'e jechuudha. Yookaan nama ajjeesuun beekameen nafseen isaanii akka bahu yookaan miidhaan guddaan akka irra gahu haala godhu jiran kan godhan waan ta'eef kan jiru yoo ta'u, sadaffaa immoo akka sababaatti kan kaasan yeroo ammaa bulchiinsa mana adabaa keessatti rakkootu jira. Sunis maali? Armaan dura warri jajaaf tajaajila nu kennaa turanii fi kan akka namummaa kennaaf maalummaa kenna yookaan kabaja uummata kanaatiif taate kabaja namaas taate bakka hin teenyu yookaan haala keenya mara kabajanii warri nu tajaajilaa kennan achi kaasanii nama jijjiiraniiranii. Kun jijjiiruun mataan isaatu nageenyaaf yookaan lubbuu keenyaafuu rakkoo keessa kan galche waan ta'eef sababa kanaaf lagannaa midhaanii goneera kan jedhu kanaaf ibsan kana kan fakkaatu. Maaltu jira argati maal quba qabdu namoota hidhaman kana gaazexeessituu Masarat Dhaabaa fa'i kan hidhaman keessa namoota tokko maal alfaadha kanallee ganama akkuma lafti bariitee natti bilbilanii maatiin isaanii
rakkoo akkanaatti jira haala maa isaan keessa jiran hin beeknu kanaaf kan fakkaatuuf kanaaf akka nuuf hordoftan jedhanii itti nu gaafatanii egaa nu dirqamni keenya ka fedhellee haa ta'u namni Oromoo dhiisii ilmi namaa feeteeyyuu yoo mirgi isaa kan akka kabajamu godhu waan ta'eef kanaafuu kana irraa gaafii isaanii sababa irraa fuudhuudhaan sochii jalqabee achiin booda maal godhee bakka isaan jiranii ammasanya poolis xaabiyaan aan jedhan kanatti mani haa ta'u malee ammasanya poolis xaabiyaan jedhamu sun naannoo Xiquur Ambassaa san jira dhaqeen gaafadhee yoo gaafadhu ganama irratti poolisoonni lakki asii miti jara kana kan hidhamanii innu asii naannoo Baalchaatti hidhamanii jiranii kan jedhu yoo ta'u achiillee asii ka'eetti gara Saawud barbaadee dhabee jennaan gara sa'aatii 6 naannoo akkana natti fakkaatee achi hin deemee achoo dhaqu akkuma jedhan jarri namni 48 dubartiidha namni 40 dhiira bakka takkatti hidhamaniiranii 40 bakka takkatti mana takkatti 80 ammoo bakka haalan taane irratti taa'aa bulle kan jedhu natti himanii achi yeroo sanii ganama irratti wanti godhuu danda'e sa'aatiin dhumatee jira even poolisiin gariin wallaan irraa kan ka'een lakkii dubbisuu hin dandeettu loo kanaan jedhan ture haa ta'u even osoo see abbaa ogeessa seeraatiin madaanni isinii dubbisuu hin dandeenye jechuun mirga seerri kenneefti jira kanaafuu kan akkasitti hubadhaa hobbeenni taate nu amma mirga seerri kenneefi jiraara anama akkasini mul'isaa jiru kunoo laasansiin kunoo seeraatiin sinoonni daqiiqaa xiqqoof na hayyamanii achiin booda masaratii fi 40 akka jiran dhiirri 8 dubartiin akka achi jiran kaleessa galgala ammoo gaafa nama san namni 40 ammoo isaan biraa qabanii akka deemanidha. Kunis sababni maali? Namni kanneen lafti isaan itti hidhaman kuni waan hin geenne qabanii biraa ba'anii kana qofa natti himanii achiin booda sa'aatiin illee deemeera sa'aatiin booda deebinaa jiranii isaan booda jedhanii maaliif qabdanii kan jedhuun kaafne irratti marannee dubbisuu qabna. Kanaafuu anillee akka seeraatitti maaliif akka jiraatan haala kam akka jiraatan jireenyi isaanii fayyaa isaaniis gaafachuu qabaa jedhee Rabbi isaanii haa ta'u kabaja guddaa isaanii qabaa na hayyamanii 40 marsinee bakka takkatti irratti marannee rakkoo isaanii waa maraa hin gaafanne akka yeroo qaban sanitti uffata malee akka bulaniif simintoo irraa akka bulan kana kan nutti mani kaleessa haa ta'u malee hadha maatii isaaniittis akka wal qunnamsiisan silkiillee akka bilbilsiisanii fi midhaanillee akka galuuf akka godhan kan godhan yoo ta'u silkii tokko addatti akka ittiin bilbilatan apparatas yookaan atiin silkii wayii fuudhanii akka kennaniiti itti gootaatti bilbiladha akka jedhan kan godhan yoo ta'u achi keessatti kan biraa dhiqoo akka kompleenii wanti kaasanii dubartii kaleessa gadhiisan qaban keessa dubartii 4 dubartii Oromoo Harargee irraa dhufanii isin Harargee dhuftanii wanti dhuftanii fi Jawaariin fa'aa seeraan ala yookaan jeekama uumuudhaan isaa dhuftan jedhanii watakka oduu balleessin namni gurguddaa ta'ani asiin nu hidhaniiran jedhanii achitti natti himani kana kan hubadheeti galgala gara sa'aatii 11 fi walakkaa akkanatti biraa bahe kana jiru. Baay'ee hedduu galatooma. Mee gara lagannaa Jawaar fa'aatti si deebisa. Mee haala kanaan namoonni Jawaar fa'in deeggaranii badii tokko raawwannee halluu yookaan wayyaa keelloo qofa uffatanii dhaddacha irratti dhiyaachuuf kan yaalanii egaan even maatiin hidhamtootaallee akka dhaddacha sanarratti hin argamnedha kan taasifamee jiru. Haala kanaan hidhamtoonni yoo itti fufee maatiin deemee seenee seeraan dhaddacha irratti hirmaachuu hin dandeenye yoo ta'e maaltu ta'a akkuma waliigalaatti keessumaa lagannaa kana wal qabatee lagannaa kanallee yoo itti fufanii miidhamni isaanirra ga'u kana maaltu jira gama keessanii maal jettu isin Bokadir? Akka namaatitti namni midhaan malee jiraachuun miidhaa guddaa miidhaa namni kanneen ammoo miidhaa nama tokkooti miti ka beekuuf jechaan warra nama mataa qabu hin jaalanneef maayyuu itti fakkaachuu hin danda'a garuu jara kanarra sababa kanaan miidhaan tokko ga'e jechuun miidhaa guddaadha dhugaa dubbannisaatti. Kanaafuu sababni isaa kan ta'e amma taate waan kaleessa ta'edha. Kun ammoo akka ija seeraatti yoo laallu tokkoffaa uffata uffattee waan feete nyaatteen taabbaati malee mootummaa seera irratti baasee hin danda'u.
Kanaafuu jarri kuni uffata boora uffatanii deemaniiti achitti argamaniif qofa kana godhuun sirrii miti. Fakkeenyaaf amma kan irraanfadhe gaazexeessaa ijoollee Harargee arginu ture. Udii Musaa yaa. Udiin amma kacarraa kan uffatee jiru shurraabii gubbaanii jalaanii wannaa uffateera. Jiinsii uffatee jira mucaan kun. Ani ndiisi wannaa kiyyaa je favoraayitii kiyyaa fedhii kiyyaa je. Ani immoo ka dhufees obboleessa kiyya fira kiyyatu Shamsaddiintu asitti hidhamee jira. Wannaa isarratti argamuu dhufe. Waan biraa hin qabu kan jedhu yoo ta'u kanaaf hidhanii jedha. Fakkeenyaaf ijoolleen gariin kan kaasaa jiran achi keessatti eenyu gurbaa Wobii gurbaa jedhamu yeroo ijoollee sadii arginu ture. Jarri kun ijoollee yuunivarsiituu mucaa yuunivarsiitii barataa nama gabbaatiin isin immoo kanaaf barbaadamtanii hin baatan. Maal wanti balleessin? Uffata balleessan keenya kanaaf dhuftan. Kanaafuu kuni akka I don't know warri kana godhu jechaan mootummaayyuu waan gargaaraa natti fakkaatu. Maaliif waan uummata tokko beeke abadan Oromoon kan dhoorkaadhaan kan mirga isii kadhiiftu taate gaafa uummata Arsii harma isaa muranii harka isaa muranii gaafsa mana galaa ture. Haa ta'u malee Oromoon duutee taaftee mirga ofiititteen. Kanaafuu waan uummanni hin dhiifne mirga ofii uffatu dhoorgite jechaan kun waan biraati. Kanaafuu kun adeemsoo naattis yoo taate waan uummanni dhiisuu hin dandeenye yookaan mirga isaa ta'e tokko waan seera hin dhoorgine tokko lafuma akkaaniitti namni qaamni seera afaan maqama seera kabachiisaati waan akkana dalaguun tokkoffaa uummanni biyyattiinuu nagaa akka hin arganne kan godhuudha. I don't know kunini akka waan fakkeenyaaf amma kaleessa oduu jarri waan kanarratti argaman yookaan uffata uffatanii seenanii hamma bakki ga'u seenanii ba'anii tokkoffaa rakkoo lama jiran kunillee dhufu lammaffaa ammoo warri amma maatiin keenya galuu dhabee warri nu deeggaru maqaa kennu deeggaree qofoo kaanii dhaddacha keenya dhufanii ilaalaniif qofu duraata akka hin balleesse dhagaan dubbanne afaan takkatti hin dubbanne waan hidhamaniif miidhaa isaanii ilaalaa nu miidhatu nurra gaara jechuudhaan jirri kun midhaan hin nyaannu jennee lagachuun kun rakkoo uumaa. Kun ammoo uume jechuun ammoo maal? Qaamni jarri kun egaa akka nama seera jala jiru ta'etti mirgi isaanii eeggamuu qabaata. Mirgi isaanii kan eeggamu maal? Maatiin isaanii nagaan dhaddacha seenanii deeggartoonni isaanii yoo dhaddachasanii nagaa biyyattii hin tunne taate nagaa seenanii yoo mirgi eeggamu. Mirga kana bakka eeggamnetti kan mirgi nama kanneen hin eeggamne jechuun jarri kan jiraa jiran mirgi keenya illee nagaan fiduu. Kanaaf warri kana dalagu rakkoo amma jedhame kana rakkoo uummata kan hiikuun fakkeenyaaf nama uffata uffateeti baasu hundumu isa hidhee horii irra baasu irratti baasitu irraa kanaafuu kanarratti dirqama guddaa mootummaa bira jiraan natti fakkaata kana kan jedhuu danda'u. Hayyeen egaa kan daawwachaa fi dhaggeeffachaa turtan bukaatoo hidhamtoota Oromoo kan ta'an turtii gabaabaa obbo Kadir Bulloo wajjin taasifnedha. Egaa akkuma obbo Kadir Bulloon jedhanii hayyoonni Oromoo guyyaa kaleessaa beellama dhaddacha mana murtii olaanaa kan federaalaa naannoo Lidataatti argamu irratti hirmaachuuf yeroo deemanitti deeggartoonni isaanii hedduu ta'an akkasumas maatiin isaanii dhaddacha irratti hirmaachuu fi bakka sanatti argaman poolisiidhaan ugguramanii gariin isaanii immoo poolisiidhaan qabamanii yeroo ammaa kana manadhaa keessatti argamu. Sababuma kanaan yeroo ammaa kana mufachuudhaan lagannaa nyaataa gaggeessaa jiru. Egaan akkuma beekamu namni kamuu wayyaa barbaade wayyaa filannoo isaa ta'e uffachuun mirga heera mootummaa namaa kennuudha. Kan wayyaa kana uffadhu wayyaa bifa kana uffadhu jedhee namni nama dirqisiisu hin jiru. Kun seera biyyattii keessas hin jiru. Egaan maatiin isaanis akkasumas namoonni wayyaa barbaadan wayyaa filannoo isaanii ta'e uffachuudhaan dhaddacha irratti hirmaachuudhaaf kan deeman maatiin isaanii dhaddacha irratti akka hin hirmaanne ni ugguramanii akkasumas namoonni baay'een wayyaa keelloo uffatan jedhamuudhaan kan qabamanii yeroo ammaa manadhaa keessatti argamu. Gama biraatiin hayyuu fi gaggeessaa adda bilisummaa Oromoo kan ta'an keessaa obbo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa yeroo ammaa kana mana nageenya isaaniitiif hedduu yaaddessaa ta'e keessatti akka argamanidha kan baramuu danda'ame.
dhagaanni lagannaa nyaataa Jawaarfaa gaggeessan keessaa tokko. Sababa kana Koloneel Gammachuu Ayyaanan mana nageenya isaaniitti hedduu yaaddeessaa ta'e sana keessa baafamanii bakka nageenya isaanii amansiisaa ta'etti akka hidhamanidha kan gaafachaa jiranii. Akkuma kanaan duras gabaasnee jirru Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana hidhaa bakka kana dura Injiinar Tasfaa'uun Camadaa keessatti hidhamaa ture. Booda mana sana keessatti kan wareegame yeroo ammaa kana Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana kana keessatti hedduu bakka rakkisaa fi nageenya isaaniitiif yaaddeessaa ta'e keessatti akka hidhamaa jiranidha. Egaan turtii gabaabaa Kadir Bulloo Abukaatoo hidhamtoota Oromoo wajjin taasifnee egaan kan hagammaa isinii dhiyeessinedha. Kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo biraamoo sagantaa biraatiin kan walitti deebi'u ta'a. Ani Tasfaayee Aminatii akkasumas ogeessa teeknikaa Mahadii Juneedii Alee waliin ta'uudhaan kan isin biraan gahaa turre yeroo biraa sagantaa biraatiin walitti deebina.